Yooyyaa ashamaa kam jirtu harka fuune kabajamtoota jaallatamtoota kunis jira miidiyaa akkuma beekamu kunis jira miidiyaan sagantaa isaa torbeedhaan beektota ayyoota manguddoota biyyaa jaarsolee biyyaa abbootii gadaa dargaggootaa fi dhalootaaf ergaa dabarsu kan jennu namoota garagaraa torbeedhaan qabatee kan sinii dhiyaatu amma jalqaba. Keessummaan keenyaadha kunis aadaa uummata Gujii keessaa tokko kan ta'e aadaa fuudhaa fi heerumaaf kanneen biroo irratti xiyyeeffachuudha. Bifa keenyaan beekaa kan ta'anii fi jiraata magaalaa Bulee Horaa kan ta'an jaallatamaa fi kabajamaa keessumaayyuu dhimmoota aadaa fi safuu uummata Oromoo keessaa uummata Gujii irratti xiyyeeffachuudhaan kitaaba lafa deeman jechuu dandeessu. Gaafattanii kan biraa waan dhabne waa'ee aadaa irratti afaan isaanii dhimmoota aadaa wal qabatee jechoonni isaan baasan dinqisiisoo fi barsiisoo kan ta'anii tokko wajjin wal isin barsiisna. Marree turtiin keessan ammas nu wajjin ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaati. Kunis jira. Yooyyaa baga gara kunis jira miidiyaa nagaan dhuftanii. Yooyyaa. Mee daawwattoota kunis jira miidiyaatiif maqaa keessanii fi adeemsa guddina keessanii. Ulfaadhaa kunis jira miidiyaa waan dhalootaaf ta'u jettanii kaatanii waan aadaa irratti dhalooti kun maal barbaada jettanii affeeruu keessaniif ulfaadhaa. Ani maqaan kiyyaa Gulolcha Galchuu Boruu jedhama. Kan dhaladhe Sagan lafa jettutti dhaladhe. Kutaa bulchiinsa ammaa keessatti aanaa Dudda Daawwaa keessa achi dhaladheeti achi guddadhee amma erga guddadheen duubatti as amma jiraata magaalaa Bulee Horaati. Sadarkaa barnoota keessanii fi sirna gadaa keessatti lubni keessanii hoo? Sadarkaan barumsa kiyyaati digirii lammaffaa sirna bulchiinsa biizinesiitiin digirii lammaffaa qaba. Lubi kiyyaa Dabballee jechuun ilmaan gadaa jechuudha. Ilmaan gadaati amma ilmaan gadaati fincaan kiyya Roobalee. Isin beekaa aadaati mi gadaa maali? Akkuma beekamu gadaan waan kana jedhanii wanni tokkoon himuun hin danda'amu. Warri gariin gadaan akka amantii jedhu jira. Gariin immoo sirna bulchiinsaa jedha. Gadaan immoo waan hunda anaaf gadaan waan hunda sirna amma dimokiraasii baraa kanaaf illee bu'uura kate ittiin bulmaata uummata Oromoo ittiin bulmaata sabaa ka waan hunda aadaan achi keessatti qabatee hammatee ka ittiin wal bulchaa dhufe jechuudha gadaan. Akkuma beekamu Oromoon aadaa qaba. Oromoon aadaa qabu keessaa tokko immoo aadaa fuudhaa fi heerumaati. Aadaa fuudhaa fi heerumaa uummata Oromoo keessaa uummata Oromoo Gujii maal fakkaata? Daawwattoota kunis jira miidiyaadhaaf utuu nu ibsitanii. Ani fuudhaa heerumaa akkuma mammaassi fuunni citu uumaan citte jedha. Gaafa fuunni cite uumaan hin citte gaafa uumaan citte sabi sun gochi sun hin cita jechuudha. Kanaafuu sirna wal horanii wal bakka buusaa deemanu fuudhaa fi heeruma jechuun. Fuudhaa heeruma yennaa kana ta'u garuu akkamiin wal fuudhaa Gujii akkamitti fuudha gosa kamiitti Gujii keessa jira. Kaleessa akkam fuudhaa ture adda immoo maanti jira wantooti rakkoo dhaloota keessatti mul'isaa jiru wantoota jedhan irratti aga tokko ibsuu fi yaala. Gujiin duri fuudhaa Awwadii qaba. Awwadii. Addibaana jira. Addibaana. Kadhaa jira. Isaan kana sadiin jechuudha. Wantoota fuudhaa kana nu ibsaame daawwattoota keenyaaf. Addibaanni intalli tokko ifumaan mana mucaasanii mana gurbaa qeerrichaa yookiin qeerroo tokko bira dhuftee adda jajjabaadhaa addibaana fakkaadhaa taqee ebelu eessa jettee maqaa isaa yaantee kaatee yoonni mana jiraates yoonni mana hin jirrellee dhuftee kaateeti gaafatti warra. Gaafa gaafattu itti mul'isan hin ari'an. Dhaga'ee isaa sanaa yoonni mana hin jirrellee teete jedhanii ka'anii dinqa teettee hin eeddi
waan fedhes haa ta'uti fuudhuuf dirqamaa jechuudha kaleessa. Wal arganuusis arguu danda'anii arguu dhabuu danda'anii jaalattee jennaan addi baanatti dhufti jechuudha ture. Itti dhufte adda jajjabaadhaa addi baana fakkaadhaa ta'ee eebeluu eessa jettee kaatee tiyetti gaafa sanii ari'anuusi aadaan waan ariineef wal fuudhanii bultii godhatanii waliin jiraatan jechuudha. Inni lammaffaan hawwadii jechuudha. Hawwadiin kun aadaa fuudhaaf heerumaa Gujii keessa lammaffaan hawwadii kana. Hawwadiin kun isaan lamaan qofaan wal beekee tika keessaa taatee adda addaa taatee isaan lamaan wal beekanii eega wal beekanii duuba wal waadatanii kaayaa faroon haa caqase jedhee eega siin caqattee wanni duutiin milkii teeteen duuba isaan lamaan wal fuudhanii wal heerumanii jechuudha. Gaafa wal fuudhanii wal heeruman kana ka warra himatan jira ka warratti himannellee akkasumaan jedhanii deemanutti jira. Jaalala namaa isaaniitti murteeffatanii jaalala waan ta'eef akkaataa saniin ka deeman. Gaafa immoo kana ta'u warri sun luba wal gaafatee haadha teetiif moo inni abbaa ta'eef moo miseensa ta'eef moo waan jedhu kana laalanii ka'aniiti malee akkanumatti deemaa walitti hin dirman jechuudha. Walitti deemaa dirman yookiin yoo walumatti deemaa adoo waliin gaafateen fuudhanii kophaa jechuudha. Kophaa jechuun maal jechuudha? Kophaa jechuun haraamu waan aadaa keessa hin jirre waan xirna keessa hin jirre ka lubaan walitti hin dhunne ka yookiis haadha teetuuf isa kanarra fuudhuu jechuun sun kophaa jechuun wanni didanuufi jira kophaa kana wanni didanuufi tokkoffaa kophaa hin hora. Baay'atallee garuu horee ka'ee cita. Horee cita waan jedhaa jaaroliis waan jedhaa jetteef kophaan akkasiin aadaa keessatti hin barbaachisu jechuudha. Kophaan kun maan tokko lubaan ta'uu danda'a lammaffaa walitti hidhaansa hariiroo maatummaa yoo qabaate isa kana waan ta'eef kophaan kana eegatanii jechuudha. Yoo isaan kophaan ta'e warra wal hawwadatte isaan akanni wal fuudhu maatii walitti dhufee ka'ee araaramee raada barbaada hin gurguratu Gujiin durraa hin gurguru aadaan talaa fudhata aadaa san garuu lakkisu. Aadaan intalaa maalimi? Aadaa intalaa raada takkatti. Raada tokko qofa. Raada takkatti isaanii kennanii adoo haga fedhellee isa jaalate. Adoo haga fedhellee nama san jaalate soddoomaaf jaalate raada takkatti saniin dhiisu. Ammas Gujii biratti abbaan gadaa labsee mi'ee bokkoo irratti ta'uu nama hin gurguranuu jedhee intalti afeete innis afeete fuudhee raada takkatti kennee jennaan achiin duuba warri maal jedhee birrii nuuf fidi jedhamee hin jedhamu jechuudha. Kanaaf waan gurraatiif waan durraan dhabin jedhan wanni durraa sun raada. Gaafa ilmi dhalatu tokko yookiin nama tokko waan gurraatiif waan durraan dhabin. Waan gurraatiif waan durraan dhabin jechuun maal jechuun waan gurraan dhabin jechuun dubbii jibicha dubbii ittiin dubbatu kaawwattiin qortu kattiin wabuuchu hin dhabin jechuudha. Wanni gurraa jechuun oduu jechuudha. Wanni durraa immoo raada. Raada takkatti san dhadde jennaan ati Gujii keessatti ati malee hin kennamu. Aadaa dabaree hin fudhatamu. Soddaa caala waan ta'eef. Soddoma caala ta'eef. Wanni walitti firooma hidhaa intalaa. Intalti firooma walitti firooma san jaalatan malee birrii adhasii fudhatee ka'ee ittiin maqaa baduumutti. Kanaaf aadaa daddarbaa akkasii saniin diraanii barmaatilee namarraa dhudhufeen fudhatanii warra waan ta'e beekama jira jechuudha. Hariiroo walii hawaasa jireenyaa gargar fageessa. Amma birrii gaafachuun kun waan adda addaa waan abbaan gadaa keessattuu lallabe kana dabaranii deemuun kun abaarsallee cubbuullee gaafa garuu isiin raada tanallee yoo kennanu akka kennanu jira akka fudhatanu. Raada'u akkam fudhatu mee akkam kennu mee yeroo fuudhaa sana daawwattoota keenyaaf. Raaduma tanaayyuu akka kennanu akka fudhatanu jira. Kunillee lubarratti hundaa'eeti kan jedhamu yeroo tokko amma namni akkuma fedhe waan fedhe godhee fudhata. Kaaf kennus akkam kenna ka fudhatullee akkam fudhata jedhanii gaafa kennanu teephaan hidhanii harkisaa jedhanii hidhanii ka'anii soddoma kana walitti hidhuu fi harkisaa dheeressanii ka'anii abbaa fi ilmi tee'anii ka'anii abbaan talaasanii kennanii jechuudha. Hoo raada jedhanii ka'anii kennanii harkisaan sun hin dheerata harkisaan sun kuu ol dabaree
ka isaan ittiin fidan harkisaa dheeressanii fidanii harkisaan ol dabaree ka'ee boroo warraa keeyamaa warri immoo harkisaa yookiin teepha biraatii hidhee jabbii fi kan fudhata. Gaafa kennanii fudhatulla waan laalamu jira jechuudha. Waan laalamu jira. Waan sadi gurguddaan laalamu. Sadi qofaa miti achi olii laalamu danda'a. Wanni guddaan laalamu raada dhuttu isaanii kabayee kennu warra araara san gula dhufetti warra santi raada sanii fidee ka'ee dhufa. Raada fidee nagadi mucaan agad baasi jedhee abbaa intalaa gaafata. Achi mucaan kun itti gabbayeeru mucaan qabeeruuni ilmi angaftichi abbaan talaa sun gaditti bahee ka'ee waan sadi yookiin waan afur achi olillee ilaaluu danda'a ilaala waan jajjabduu. Faa wanni inni ilaalu gurra ilaala. Gurri muraa ta'eenaa gurra mureenaaf fide intalti tiyyaa gurra hin qabdu jechuu jedhee ka'ee qaba. Sirrii moti gurra muraa moti intala fincaanii fuudhan fayyaa ta'uu qaba. Raaddi fayyaa ta'uu qaba tokko. Inni lammaffaan mucha ilaalan mucha arfanuu jiraachuu isaa ilaalanii jechuudha. Yoo muchi immoo sun bada jiraate hin ta'uu jechuudha. Kanaaf tokko mucha ilaalanii kaan eegee ilaalanii isa kana ilaalanii ka'anii akkasiin ol deebi'ee muchille gurrilleen fayyaa jedheeruuni fidaa ol jedhanii ol seensisanii laalanii ka'anii yoona harkisaa kaanii fudhatee ka'ee achi deebisanii hidhanii harkisaa warra intala fuusifatee ol dabaraa. Maaf ol dabara harkisaan kun haadi kun warra kana walitti hidhanii dhiigaaf aanan walii ta'aniiranii. Dhiigaa aanan waliin ta'an jechuun soddoomaniiranii jechuudha. Soddaa ta'aniira. Soddaa wayyuu jedhanii har'arraa jalqabee warri sun walii soddaa waliin tuqanu saree warra saniin tuqanu kunis saree warra saniin tuqu harkisaan kun ol dabara eega buna nyaataniin duuba harkisaa sana warri fide qaa dhadhaa itti dibanii dhagitee dhadhaatti dibee achiin duuba warra sanii kennanii warri kun yoon akkanaan soddoomee ka'ee soddaa ta'aa jechuudha. Garuu gaafa intalti tun kophaa teete raada kan akkanaan fudhatu muka hidhan jirma hidhan tarii ta'e kophaa yoo taate kophaa yoo siin teete yoo qoratee isii haadha teetuuf teete yoo isii yookiin isii ilmee teetuuf taate kophaa teenaan haga fedhan wal jaalatanu jirmatti hidhanii ka'anii achirra jirmarraa fudhatama intalammoo sani fedhii warra lamaaniitiin jaarolii warri lamaaniitiin warra geessanii warraa kennanii warrillee wanni hin jedhu jechuudha. Yoo akka tasaa garuu fuudha kadhaa keessatti abbaan kana duudii waan laalee jedhuu fi kadhaa keessatti dogoggorri akkanaa kun uumamu. Dogoggorri kan uumamu ka fuudha hawwatii sanii jechuudha. Isa kanarratti wanni jedhu. Kanarratti hin darbiin yeroo waa'ee fuudhaaf heerumaa kaanyu intalli tokko yeroo kennamtullee nama biratti kennamtu jirti jedhama. Namni sun maali? Namni sadan sun jiraachuu qabaa jedhameetu ilaalama. Fuuni qaami fuudhaa sadi. Qaamummaan fuudhaa tokko intala tokko ilma fuudhu kun immoo ilmoo mucaa bira jiru fi namoota muraasa kanatti fuudhaa kun fuudha keessatti isa kana sadiinti barbaachisa. Araaraa yennaa dhufan immoo araara intalti gujii heerumte adoo himin ka kenne sattuu kenne ka kenne salle ta'e kaale ta'e bulii sadi bulteettuuni bulii sadi keessatti hi ergataa. Ka kadhatee fuudhe ka abbaan kenne nagayaan gallee ergata. Galleerraa nagayaa jedhee nagayaa ergata. Kammalleen hawwadiin fuudhe san warri hin beeku waan ta'eef bulii saditti jaarsi dhaqee ka'ee intalti teessan warra namaa jirti barbaada haafaa jirmatti bu'inaa jedhanii ka'anii erganii jechuudha. Gujiin waan garmalee jaallata. Waan sadii gujiin jaallatu sun maal faadha daawwattoota keenyaaf? Tokkoffaa farda kooraa jaallata. Farda kooraa tokkoffaa farda kooraa jaallata. Lammaffaa intala bantii durra bantii horteef barbaadan. Yoo kennullee bayya dansaa hidhata malee akkuma fedhen kennu jechuudha. Bayya dansaa keetan gaaguraaf intala bayya dansaa keetanii jechuudha. Intalti taabbaati. Kana kun immoo iyyuu mataa korma arbaati.
fedha gujii. Mataa korma arbaa jechuun maal jechuun dur gisee bineensa qaraa yaadaan gootummaa wal qabsiisanii arba hojjeese mataa korma arbaa jedhan. Mataan korma arbaa kuni waa lama qaba. Middalle qaba, ilkalle qaba. Gujii waan kana jaalata. Achiin duuba immoo farda kooraa ma jaalata, murtoomaa jaalata. Gadaa iyyaaba farda kooraa san gadaa. Intalli bantii sun immoo hortee fi fira bal'ina firaati jaalata waan ta'eef waan kana sadiiniif gujiin doba guddaa kennaa. Durbummaa qabaachuu ishee maatiin intalaa gama kamiin beekame? Durbummaa qabaachuu ishee akkamittiin beeka? Yoo fuudhee isiin duraan ta'in waan godhamu jira jechuudha. Warra haadha sallee dhugumatti himanii haadha guddifatte sallee dhugumatti himanii waan godhamu jira jechuudha. Wannummaan hangafa raaga alabbaa alaalaa jedhaniifu isii kana walitti hidhataa jechuudha. Isii kana walii Tarii amma ilaaltanitti haalli fuudhaa feerumaa maal fakkaata? Utuu maaltu sirratti immoo gaariidha jettaniitu yaaddu? As keessatti dogoggorri amma jiru maani tokko waa lama jira amma gaafuma amma araaraa kana keessatti ka amma sirraa'uu qabu guddifatteetta akkuma dansaa guddifatte gammanneerra gammadifa jedhanii yeroo tokko abbaan mucaa kana jechuun intalti duraa jechuudha. Garuu wanni kun ijoolleen yookiin immoo karaa ilmootiin ta'uu qaba malee karaa abbaatiin warruma karaa hiriyoota isaaniitiin ta'uu qaba. Isaan kanallee naannoo kanatti wanna kalee hin jirre ka amma jijjiiru kunillee jira jechuudha. Inni sadaffaan araara keessatti gaafa araaraa jaaroliin dhufanu obboleessa abbaa mucaa obboleeyyaa isaanii jiranii obboleeyyaan mucaa akkasumas isaan qofaa moti kontomaa daarimoo keessa jiraachuu qabani. Bakka kontomaa daarimuun jiranitti intalli kennamti jedhattan. Kontomaa daarimuu jechuun maal jechuudha? Mee daawwattoota keenyaaf nu ibsaa. Kontomaa daarimoo ka jedhan gujiin balbala torba qaba. Balbala torbaan kana keessa akka uraagaa asiitti yoo fudhannee jenne yookiin akka gooroo tanaatti yoo fudhanne akka amma gooroo tanaatti yoo fudhanne gujii balbala torbaa ka fincaan shanii jedhan kani addee lama qoodame balbalti torbaan sun afuri kontoma sadi daarimoo fakkeenyaaf amma angolla golli kontoma galalchi daarimoo. Yoo asii waajituun kontoma ta'u yookiin yoo sarboortuun kontoma ta'u achi agantuu muxiini daarimoo. Maafi uumame wanni kun maafi uumame wal gargaarsa walii hojjechuu walii gorfachuu keessatti iddoo kana lamaanti bahe yoo tokko aaru tokko hin araarsa. Yoo tokko jedhu godhamaaf barbaada. Kaayoon isaa isa kana an fakkeenyaaf way akkam asitti mirga guddaa kenna intala fuudhan san. Kanaaf kontomaa daarimuun dhufuuti gaaguraa fi intala baay'at dansaa keetanii kan jedhamuufi isa kana erga kenneen duuba chaappaan hin jiru waliigalteedha jechuudha. Erga sani gaafa siin buluudhaatti kontomaa daarimoo gaafa kaan kennan bira dhaqi malee asi utaalaa gara mana warra abbaa fiitti hin deemtu jechuudha. Achitti rakkoo isiisuun furamaaf jechuudha. Rakkoo isiisu achi furamee kontomaa daarimoo san keessa furamee yoonni furamne ta'ee kontomaa daarimuun sun gaafa kaan nuu kennani si qofaan kennine intalti qofaa moti. Ilan balleessini ilkaan hin cabsin jedhee warri sun nurra kenne nama kee kana maangoota jedhee kontomaa daarimuun kun wal mari'ate warri kontomaa nama kana yoonni akka qabaateen dinnaa jedha kutaa firaati. Warri daarimoo takkaatti gorfadhaa jedha. Warri lama akkana miidhanneef jidduu kanatti kontomaa daarimoo isa kanaaf barbaachisa jechuudha. Qaara dursa mana abbaatti fiiguu mana yookiin adda addaa keessa deemanii wanni jedhu hin jiru. Eessa dhatti warra dhatti kontomaa daarimoo iyyuu dhatti. Qaara warra isaa dhatti. Warra isaa dhatti warra gogeessa isaa dhattee himattee yoo himattullee yoo waan kuma kungilee akka jiraatu waan sadi qofa himatte gaafa jalqaba waan sadi qofa himatte waan baay'ee keessa sadi qofa isaan jibicha ta'an waan sadiin san himachiisaa jechuudha warri miseensa isaa sun jechuudha.
Yommuu inni lammooti deebi'ee jiraate waan shani godhaniif. Ammallee. Lamarra daraniif. Lamarra daraniif. Irraan deebine waan ta'eef yoo kontoma ta'ete daarii muunaa kenni gaafa kaanu sadii kennee fi harkaan fuute amma naa kennii jedha. Asitti naa kenni dabarsii naa kennii jedha. Nama kiyyaa hin dikadha. Intala biyyaa isaanii dhabu soddaa isaanii dhabu jaala isaanii dhabu jedhanii kaanii asirratti tarkaanfii sadarkaatti fudhatutti. Tokko miinjaloo of miinja daduu yoo saaqe isiin tun keessaa haadha. Miinjaloo jechuun durri bartoota Gujii dhaqeerraa yookiin mukarraa ijaaranii itti naannessanii ka'anii seesanii barreessanii achirra qodaa aanan itittuu achirra godhatu. Guyyaa rakkootiif. Amma boosetti wan suuqattu suuqii utaalte malee dur kalee wasu wamaffatan wasu wamaffatte san keessattuu qodaan buqqisu daduunsaa abbaa warraa unaafi qaba hafii qofa qaba achi keessa ka isaaf eeyyamame jira cijoo abbaa warraa jedhanii jedha asiitti hin bu'u yoo kana keessa dabaree waan kana bubuqqisu ta'e yoo malee dabaree miinjaloo sanii keessa dhaqee daduu san saaku ta'e inni kun araaraman qabuuf isa kana himatti tokko isa kana. Isi walti dubbachuun danda'anii waan fedhan jedhuu danda'a yoo warra sii tuqu ta'e warra sii dabaree tuqu ta'e soddaa sii dhabee jedha ansiin soddaa dhabee jedha. Kana dubbatee firri sirreessa yoon hundumaa daarimu asirratti. Mee intalli tokko yoo maal taate gara warraa deemti yookaan immoo yoo maal taate manaa baati. Mee akkaataa isiin manaatti hin baatu yookiin sokkitu daawwattoota keenyaaf. Warri sun laaluu dhabeef warri isaa maatiin isaa itti deemtee himattee yoo dadhabdee inni jedhe kutaanillee baateen dheetti yoo dadhabde rukuttaa fa'a aarii fa'a yoonni hajadu ta'etellee gara warraatti baatee kaatee himatte. Gaafa siin baatu immoo abbaan isii sun qorqoree wallola keessa waan ta'eef dirmammuut irraa qabdu waan ta'eef hin fudhatu galchee ka'ee deebisee kutaa jala baate jedhee araarse yookiin nama ergee ijoollee ergee geessee ka'eetu warra deebisa malee fudhatee ka'ee asiin jedhu soddaa jaallata Gujii. Ofiirraan bulchu. Ofiirraan bulchu geessee ka'ee deebisee kennee ka'ee yoo quuqamellee hangafaa fi maannaa keessa nama tokkocha ergee ka'ee fudhachuu danda'a. Abbaa isii. Malee lola keessa yookiin waan wal dhabaniif yookiin waan inni aarii keessa yookiin waan tokko fayyadee fi isiin fiiddee dutti deenaa hin deebiti jechuudha miilumsanii kutaa jala baate. Egaa kun kan daawwataa jirtan kunis jira miidiyaan sagantaa fuudhaaf heerumaa aadaa uummata Oromoo Gujii keessaa akkamittiin sirni fuudhaaf heerumaa raawwata kan jedhuga uummataaf kan ibsaa jiranii keessumaayyuu nama baay'ee jaallannuuf kabajnu obbo Gololcha Galchoo wajjin turtii taasisaa jirrudha. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun affeerraa keenya gamanaati. Abbaan manaatii fi haati manaa walii waan jabe. Waan gugurdaa bu'uura jireenya hawaasaa keessatti maatii keessatti karaa aadaallee waa walii jabe waliin taasisanu dabaa walii himatanu dabaa walii irratti muranu dabaa walitti hin kaanu gaafa dabaan walitti deemanii maatii walakkaa isaaniitti jirtuuf rakkoo dhufaa jechuudha. Kanaaf abbaan manaatii fi haati manaa walitti bu'uus namni wal bira jiru walitti bu'uu hin danda'a. Erga walitti bu'anii immoo akkuma kaleessa abbootiin ta'anii walitti himatanii walii haasa'atanii lamaaniitiin fixachuu qabanii. Gaafa immoo fixatuu dhabanii jedhanillee gara warra baasan fiiguurra falli guddaan gara warra maatii warra isii fuudhee santi maafi amala warra sanii danda'anii beekanii durri bifa warra sii dhalee baati amala immoo warra gara warra sii fuudhee san baati akkasaniin waliin jiraatanii ka'anii wal gorsanii ka'anii akkaataa saniin deemanii gaafa immoo walii as keessaa waliillee himatan yookiin yoo wal haasatan daba haasatuun qabanu walitti himanii waan yennaan isaan jidduu qorullee waan isaan sirriitti haa waliin dhoksine maafi ragaan hin jiru akkatan
Abbaa warraati faadha warraa amma gujii keessatti ragaa ittiin barbaada. Ragaa maani gulantaa gaafa kaa'isii irra teette sani. Achi jala keenne jedhan. Kasaa itti walii galani. Kallattiitti sirraa'uun sirreessanii ka isaan wal mormataani gulantaa jala keeyanii jechuudha. Gulantaa jala keeyan jechuun dhugaan dhaga'amte wanni sun isaaniif hantu waan ta'eef namni dhoosu amma nu biratti waan jiru duudii jedhanii ka'anii karaa sirriin fixatanii jechuudha. Mee sadaffaa fuudhaaf heerumaa sirna lammaffaarrattidha yaada kana kan kaafne sadaffaan alli fuudhaa wadii fi onni kaafne irraa sadaffaan. Sadaffaan ijoollee lamaan qaraa walii laallatee erga walii galaniin duuba haa ta'uuti yookiin maatiin sun intala san naa fuudhuu qabdaa akkanaati jedhanii luba laalanii waan duutii laalanii karaa miseensa warri ta'uu isaanii erga laalaniin duuba abbaaf ilmi dhaqanii yoona warra san dhaqanii kadhatanii intala naa kenni mucaa fudhadhu mucaan keeti intalti tiyya jedhanii ka'anii akkaataa saniin kadhatanii. Maal jedhama maqaan kun? Kadhaa jedhama. Kadhaa jedhana. Kadhaan talaa kadhaa durraa jedhanii eega kadhataniin duuba ji'a muraasaan duuba hin kennaafi gaafa kenne akan gafaa kaan barbaacha akan gafaa hawwadii irratti bulii sadi dhaqanii bulanii himan kaan asi jirti jedhanii himuurra nagayaan galle jedhanii ka'anii himanii asii baatee kaatee sirna jira sirnoota adda addaa jira achi manaa baatee muka jala teettee muka kaan jalaa teettee kaatee warra isii fuudhutti galte gaafa asiin galtu kana yoona kunoo asitti loon kennaniif loo har'a horata naminuu har'a loon kennanii tokko loon kennanu. Siiqoo jedhanii siiqoon dhaatti horii san maqaan siiqoo qaddi tanaan horii san dhaatti bakka guddaa qabachuudha. Bakka guddaa qaba tokko siiqoon dhaatti lammaffaa immoo quttoo jedhanii ka qottoo isii durbummaa isiitti ibsitu isa sanillee horii kennanii akkasumas jaalaa soddaa horii jaallatu kan kenneefi har'a haadha warraa teetee maqaa horatte innillee maqaa horate kakaleessa adduma dhaggate amma nama ulfaataa ta'e waan cadduun dubbatu eega fuudhe waan cadduutti hin sooratu waan cadduurran ta'u kanaafuu amma abbaa beeluu jedhamee har'arraa jalqabee nami kun nama moggaasa maqaa qabu abbaa warraa ta'e jechuudha. Eega abbaa warraa ta'e akka dubbatu qaba akka bahu qaba akka galuu qaba jechuudha. Akka qaraakaa akka dhiikaanii walni ta'u jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaanidha kaa'uunidha. As keessa maanti jira dogoggorri jiru gaafa fuudhaa kana maan qabatuu qaba mucaan ka jedhu wanni amma beekamuu qaba. Amma yoo dhaggine jennee yeroo tokko tokko yoo fuudhaa kana wayaa shimalaa kana fuudhanii guttumaa jedhanii wayaan shimalaa jechuun ka jaarsi lubaan namge uffatu wayaa kabajaa abbootii gadaati. Wayaa kanaanii moti gonfaan fuudhama. Gonfaa jira gonfaan ka dargaggeessaa jira. Jaarolii jira kan malle namni lubaa keeyatu jira. Guttumaan kun kan jaarsi ittiin amma immoo dogoggorri jiru guttumaa kana keeyatanii ka'anii tokko guttumaa keeyatanii. Tokko tokkotti amma wanni sirraa'uu qabu jennu tokko guttumaa keeyatanii fuudhuu qabanu lammaffaa bokkuu qabatanii fuudhanii kun kabbootii gadaatii fi kasirna waraana qabata ilmi gujii tokko yoo fuudhu malee amma bokkuu qabate tokko bokkuu qabachuun kunillee maafi dhabamaa yennaa jedhanu jaarolii waan jettu nami aadaa abbaa qabu yookiin nama ifaan dura luba isaan ga'een yoo jedhe luba isaa hanqataa jedha. Jaarolii luba isaa waan hanqatuuf kana oggeffannoo barbaada. Aadaa keessatti kana hidhatanii bokkuu qabatanii fuudhuu qofa doon ta'in achi yoo baan sirna jira sirni ittiin ba'an aadaa ittiin ba'an yoo as gara dhufan kaleessalle teenaan tisoolee taphataa jedhaa dhufaa gara warra sadii jedhan malee amma yeroo tokko tokko wanni nuti dhagginu tokko bokkuun fuudhi. Ta'uun qabu bonkumaayyuu fuudhaa mucaan bokkuma fuudha jedhamee hin jiru kaleessa. Lammaffaa guttumaan hin fuudhu. Inni kun wanta sirraa'uu qabu waan dhaloota keenya sirreessuu qabu. Sadaffaa iyyaa deemuu hin qabu. Namni fuudhu sirnya fuudha sirnyu kana keessatti yeroo
mana seentulle ta'e yoo mana baatu nami mucaa gula dhufe duudii iyya u'uu jedhee ka'e. Kun dansaa warruma fuudhan saniif iyyuu dansaa miti. Kanaaf iyyin barbaachisu sirna barbaachisa sirna san laana intalti malaan deemti intalatti iyyan intalli tanaaf waa ammatti iyyinuuf kalee barii baatee kaateetti sirnya wanni duudii laana malaan deemanuu barbaachisa tokko dhalooti kenna adoosii tana nurraa fudhatee sirreessee gaarii waan jedhu qaba. Egaa kun kan daawwataa jirtan egaa kabajamtoota jaallatamtoota daawwattoota kunis jira miidiyaan torbaniidhaan kan marsaa tokkoffaa asirratti goolabna. Ergaa guutuu isaa karaa YouTube chaanaalii kunis jira miidiyaadhaan seenuudhaan subscribe, like, share, comment gochuudhaan nu daawwadhaa nu waliin tura.